du'a sheeni gobba boqatee jira wannan amma innu bakka haqaa jira dhiisa maal ta'e sheeka bakka dhugaa jira amma bakka dhugaa jira rabbii wal ga'e amma bakka dhugaa jira de beekiga otuu du'e taate laayifii waraabaa deemu bare kunoo du'ee du'aayii kadhadhaanii kunoo du'ee wareegameedhaa deemu maaliif dhoskanii awwaalani yoo du'e taate meme gaafisiif ta'u maaliif namni taraan tokko illee gaafa du'u kunoo jedhanii laayifii nu agarsiisaa turani yoo du'e taate maaliif dhoskanii awwaalani qabrii isaa qoffaraati baasaa nuu fida nu agarsiisa inaman an warroota ajandaa inaman qabrii isaa qoffartanii yoo nu agarsiiftan malee warroota ajandaa inaman ajandaa inaman ajanda takka hidhee moo dhufee rabbi sin ajjeesu hidhee arrabaan dhufa akka takka hidhee bilbila qabda bilbila naa kenni taaziyaarra jiru naa kenni anatu bilbila taaziyaarra viidiyoo namoota na dubbachiisuu danda'u naa kenni warroota ajandaati yaa jara keenya du'e naani Oromoo kana nyaachuu barane Oromoo kana intini gochuu barane sobuu barane ko warroota sobaati inaman aha ijoollee biyya keessa du'e ijaaramsa akkasiitu jira du'e qofa irratti walitti qabamtu du'e irratti ni amanta booseedhaa jira hello Itu Faraj jirta nagaa kam jirta? nagaa jira galata isaa Ana sanyiidha caffee miidiyaadha. Nan beekne moo? maaliif jijjiirame Beekaan jijjiire. ummata keenya viidiyoo kee kaleessa arge waa tokko argee tane kolfaan deeman adamillee oromoodha waanillee oromoodha intarvii kee lammaffata ammoo namni beektu sin utuu dhabee taate musliima haaraa dhuftu fideettu Amantaa musliima Itoophiyaa keessa hin jirre natti fide. amantaa musliimaa Itoophiyaa keessa hin jiran itti fide kolfaan du'e malee wallaalaa jiru foon saree nyaattee beektama jechuudha. Lakkime foon saree maa isatu nyaadhe jedhame. Kanarree ho'ette kanarree hollata jette. Narree nyaattee jirta natti fakkaata ammarree gahaa jirtan jedhe. Akka harree ta'aa jirta. Haasaan kun eessaa dhufa mana hidhaa waggaa 10 keessatti waa hunda si barsiisanii si gadhiisanii bara. Deebisee immoo yaayyaa sigaa algaa siruu xafara ilaal jedhe waan hin taane walitti fidame. Maal godha boonarreen algaarraa kanaaf nyaatteet algaarraa waciistu lafa ciisisu hin jedha jechaadha si gangalchaa bulan. Al tokko faashinii ta'ee hundinuu maayee jechuu jalqabee ture. Ammaan kana miidiyaa irratti. Har'umaayyuu bakka akkinuma karaa laal feesbuukii guutuun irratti rarraasa. Rarraasa jaraatti hojii banta bargijee tokko. Warroota miidhamaa nu kolfa kaleessa iddoo amma hojii deemutti ilaalaan ture viidiyoota intarvii kee amma hojiirra deebi'utti ilaalaan ture qophaan kiyyuma kolfaan ture akka maraatuu beektaa. YouTube irratti moo TikTok irratti ilaala? YouTube irratti. YouTube kutateet mee maaloo namittiin tuni dhuftee oduu koomedii naa hojjette jedhe moo mee kana akka falalaati. Oromoon immoo ammaan kana ajandaan dhabamee du'ee namichi kun du'eedhaa jiru. Du'ee eddasiin gaafa namni du'u viidiyoo waraabaadhuma awwaalu. Viidiyoo waraabaadhuma hojjetu. Obboleessi bahee obboleessi kiyya boqotee jechuudha. Boqotee jechuun afaan Oromootiin haala adda addaatiin hiikama. Boqotee jechuun du'ee irratti hiikama. Boqotee jechuun haara galfatee irratti bakka taa'ee jechuun miidiyaa dhiisee waa hunda irratti boqotee taa'aa jira bakka dhiisa. Waa meeqa afaan Oromoo adda addaatiin hiikama beektaa? Obboleessi kiyya boqotee eddasi yoo namni kun sheeka koomedii wayiiti. Eddasi yoo waa argame taate viidiyoodhuma waraabaa hojjetu beektaa? Maaliif viidiyoon waraabne
qabrii isaa nu agarsiisaa sobaa jirtudha jirra. Wallahi bilbila nuu kennaa mi'adha bila amma bilbila kunoo. Sanyiinis biyya keessa jirra hamma bilbilee gaafanna bootaa sana dhugaa ba'uu adda baafannaa bilbila nuu kenna. Bilbila nuu kenna. Ani warroota ajandaa kanarraa hin amanu waa tokko. Hin amanu. Warroota ajandaa kanarraa hin amanu. Abadan. Nama fayyaa koo dhukkubsateera jedhanii warroota maallaqa walitti qabanudha Oromoodha jedhanii. Yeroota kanarraa taaptaap godhaa sheer godhaa. Taaptaap sheer godha. Obboleessisaaf warra ajandaati ni beektu. Warra ajandaa barbaadu. Bilbila nuu kennaa maatii jara keessa ollaa jara yookaan sheeka ollaa bilbila nuu kennaa bilbila taaptaap godhi sheer godhi. Bilbila nuu kennaa bilbilee gaafanna. Amma bilbilee gaafanna. Ni sobuun jedhaan. Bilbila nuu kenni. Namni bilbila nuu kennuu danda'u jira. Amma bilbilee gaafanna. Du'ee jira. Eessatti awwaalame eddasii hoo? Namni tokko bu'e kunoo du'ee jira awwaalsaaf deemaa jira jedhe. Obboleessi kiyya wareegamee jedha jedhee laayifii ba'a eddasii. Obboleessi kiyya kunoo garaa akkiraa deemee jira afootu jedha. Waa kana jedhaatuma deemu. Maaliif dhoskani? Of ajjeesanii? Wal ajjeesanii? Maalirratti du'e? Dhukkubsatee du'e? Mana yaalaa akkam keessa ture? Smart gaafachuu qabda jechaadha. Du'e enneen fudhannu nuti. Indee? Nutti maa? Ni sobu jechaadha. Maaliif warroota ajandaati? Akkasii miti? Okay. Assalamu alaikum Faraj. Waalaikum assalaam. Bilbila ishee garoo bilsi kennu. No, isan barbaadu kan biraa nama ollaa. Nama ollaan beeku bilbila masaa beeka malee. Ni soba inni warra ajandaa. Kijiba dubbiin wallaa odoonni du'e tokkoffaa namni qabrii isaa mul'isu isa mataa isaatiin kijiba. Qabrii isaa dhiisee laayifii seena wallaahi. Wallaahi lazimin beektaa gaafa biraa namni du'e wayii reeffi mana jiru fee laayifii seenee jira namni Itoophiyaan gabbee tokko beektaa. Istadiyoo seene marfii eegee. Wallahi hindoona jedhe maaf akka fidanii beekani maal akka barbaadan. Arraba aadaa akka kiyyatti fayyadamtanii baalaawii sidib እንደኔ አትጠቀሙበትም? ባላዊ ስድብ መጠቀም እኮ እንደ አንተ እኮ አልችልም። አንተ እኮ ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም። ወያኔ እስር ቤት ውስጥ አንተን ሰድቦ ነው ባላዊ ስድብ ያስለመደኛ ማን አስለመደ? ፈረጅ 10 ዓመት እስር ቤት ጠጥቴ ነው በዛ ነው የለመድከው። አንተ ወያኔ ያስለመደ ቃልቲ ቅሊንጦ ያልታሰርክ በምን አለና ነው? እኛ እኮ ይሄ ልጅ አይደለም ወይ Ajandaan kun maaf barbaachise qoy nama lubbuun jiru du'e jedhanii maaf fidan haganaawi barhidhame jedhanii irraa qeebalamuu didee jinnaan du'e fidan maal barbaachise garuu maal sadaqaa guurrachuuf takka jedhanii immoo fayyee jedhanii dhufu. Du'ee du'aa ka'e jechuu kaayoo akkas taate du'e nuun jedhanii. Du'ee ka'ee rabbitu amma hin duune namni 16 du'a amma dhiyootti hin agartu. Namni 16 du'a? Amma maal jedhanii dheengadda immoo hidhamee jedhan fidaniiti abiyyiin arrabsee hidhamee jedhan. Achi kaaniiti achi yaadda yoo dhageenu du'ee jedhan maal beenna nu kan. Otuu du'e obboleessi jechaadha. Otuu du'e laayifii waraabaa kun obboleessi kiyya du'aa afootu jedha warroota isin arrabsan. Obboleessi jechaadha. Argite? Soba hin duune sin jedhaa jira. Warroota ajandaati sin jedhaa jira. Ani illee sobumaa sin jedhe simaa waliin sobaa jedha dubbii kan. Okay. Akka nama tokkorraa akkana barreessetti obboleessaa wajjin lafaaf ollolanii yennaan haala kanaan mareedhaa keessa jira obboleessiin lafarratti ollolan. Obboleessa hiisisee jechuudha. Obboleessaa wajjin lafaan wallollaa mareedhaa keessa jira. Aarimaaf inni asirra dhufeeti inni rabbi wal argeera jedha. Subhaanallah. Taaptaap godhaa sheer godhame ijoollee naannoo sanaaf taaptaap godhaa sheer godhaa. Shub YouTube arg taaptaap arg sheer arg tola bal. Assalamu alaikum warahmatullah.